Wayita Ilubbabur deemtanii Ayidaanii utuunni waltajjii irratti sirbuu jaallatte achirratti jaallatte siin jedhu isa booda tarii gaaffii jaalalaa jalqaba kan dhiyeesse siimoo isaa laata. Egaa har'a dhugaa sabaa no waan ta'eef jechuun nama jaallatamu qabudha. Garuu akkaati jetteetti miti gaa dhugaansa. Almaatii guddaa keessatti guddadhee aadaa safuu duudhaadhaan baay'ee akkoonko sirriitti na guddiste waan ta'eef. Safuu sanaaf sodaatte malee kun jiraata. Kisii dhoksaan jiru. Inni sin dubbata booda waan ta'eef. Inni si dubbate wayyaa. Jedhati dubbaddoon kee. Akkaati jetteetti miti gaa. Jalqabana jaallatee kan dhufeessadha. Isanuus baay'ee isa rakkisee jechuudha. Kadhaamee kan. Jaarsi yaan nafee. Waan kana inni si dubbate. Akkasitti na argate malee akka laayyootti miti akka salphaatti hin argamne. Meenni maal jedha? Dhugaadha. Akkuma ishiin jette namichi garuu akkaataa waltajjii irratti muti kan wal agarre. Waltajjii irratti si argiteetu si jaallatte. Akkasii miti. Anatu televezyiiniin arge sirba kiyya haaraan baheeti sirba dammaalla seerutu viidiyoo kilipii isaa hojjedheen ture. Anaa televezyiinitti kennadhee akka isaa ta'e dhangaarratti isaan jalqaba warra dhangaa san beeksisu carraa ta'ee ishee taate Ayiduu. Gaafa sirba kiyya beeksisuu tanis eegaan ture hin darbeedhaani. Gaafa laaluu Ayidaatu beeksisa sirba kiyya dammaallasee. Sirbicha koo viidiyoo kilipii san laaluu dhiisan ishee laalaa ture. Sanaan booda akka carraa ta'ee torban lamatti warri cinaaqsanii irraa mana warra baddalleetti mana Elbaaburitti qubate jira. Harargee irraa dhufanii qubate Cawwaaqa. Achitti sagantaan ayyaanaa tokko ture. Sagantaa ayyaanaa sanarratti isheen televezyiinii Itoophiyaa wajjin dhufanii sagantaa hojjechuu dhufanii ani immoo baandii tokko waliin dhaqeen achi sagantaa qabna ture baandii biiftuu waliin. Carraa intalan televezyiiniin argisantu akka carraa ta'e immoo ammas waltajjii gaggeessuu dhufe. Wanni kuni waaqa baay'een achitti immoo itti sissiqe. Angoon ani suutanii naman ergadhe. Naman ergadhe suni na barsiisee naman ergadhe suni isheenis gaazexeessaa guddoo simmayin teessoo. Namti isheetu wal nu barsiise. Sanaan booda bilbila wal jijjiirre akkuma gaariitti walitti haasa'aa turre Finfinneetti gaafa deebisnu bilbilu mana jalaa kaasuu didde. Maaliif akka ta'e booddee na gaafate. Sana booda yeroo dheeraa booda walii bilbilee maal jennu walitti dhufuu qabne wal barree sanaan booda akka carraa ta'e walii galle kan rabbi jedhettaa irraa abbaa maatii horree. Sirba kee yeroo jalqaba weelluu gara jalqabaa keessa lakkoofsa bilbilaa si ergeera duwwaa 710 siin jedheera nama harkatti hafe moo si geeraa itti tarii isheedhuma bilbila si jalaa kaasuu didee wanti kun ishee maa wajjin wal qabata. Isheedha waliin qabatu. Amala baay'ee tasgabbaa'ee qabdi. Cimina kiyya duuba immoo namni cimaan jiru isheedha. So ishee argachuu baadhe. Sadarkaa mana nan gaa'edhee yaadu kan rabbii ta'e jechuukooti. Sanaan galateeffachuun barbaada. Haadha warraa gaariidha. Maatii ishee jaallatti ijoollee ishee akkatti isheen kunuunsitu amanuu hin dandeessu. Kanaaf odoo isheen jiraachuu baadhee sadarkaa kanarra hin ga'u haadha manaa baay'ee ogummaa manaatiin baay'ee cimtu maanejimentiidhaan gorsa adda addaatiin barumsaan illee gara hundaanuu guutuudha. Rabbi guutennaa kenne. Ayidaa waan gabaabaa kanarratti ibsuun xiqqoo rakkisaadha. Yoo aartis immoo amalli ishee xiqqoo aarran abidda jala goruudha. Yoo aartis garuu dhufteen aartis. Nama baay'ee nama gaarii akkuma ishiin jirtu duratti ana ibsu irratti ofiisiin ibsite. Wanni ishii fuulduratti wanni dudduubbatti haasoftuu qabdu si jaalannaa si jaalattee sobaan si waliin jiraachuu hin dandeessu. Nama dhugaati. Miidhaginni kun bareedinni kun ogummaa gaazexeessummaa keessatti mee akkamittiin ilaalta? Namni bareedaadha ofiin hin jedhu. Ati bareedduudha siin jenneerra waan ta'eef mee akkamittiin ilaalta? Ani akkasuma bareedduudha ofiin hin jedhu. Garuu immoo fokkisu ergaa galatoomne. Maalidha televezyiinii irratti jalqabaanaaf walabummaatu jalqabeedhaan gaarratti kontiiniitii hojjechuu yeroo jalqabnu nama baay'eetu bakka dinqisiifamaa ture.
nu gaafatu iyyuu akkamisinii Oromoodhaa hin jedhu Oromoon fakkaatanii hin jedhu maa jechuudha Oromoon maal fakkaataan jedhaan ani immoo bara sanatti jechuun bareedinaaf utuu hin ta'in namni namumti xinnoo of qabu afaan Oromootiin kan dubbatu yookaan immoo miidiyaa irratti kan ba'aa jiru akka ammaa kanatti baay'een jiru natti fakkaata. Innaa ilaalchi namaas kan yeroos ture sirriin turre namoonni baay'een akkasuma hin jedhu annan dhaaraan ture maal jechuudha Oromoon maal fakkaata maaliif gaaffii akkasii na gaafattu hin jedhaan. Deebiin hin jiru hin fakkaatanii hin jedhu bakka kanumadha. Hojii miidiyaa irratti xinnoo footoojenikii ta'uun gahee mataasaa qabaachuu ni danda'a jechuun hojii ati hojjettutu akkati jaallatamtu si godha nuti bara sana egaa yookaan waa faashinii uffannee meekaappii godhannee miti kan gara iskiriinitti dhufnu qabiyyee sanaaf baay'ee cinqamne jechuun amma lan argaa ijoolleen gara televezyiinii dhufanis istiidiyoodhaaf daqiiqaan 5 yeroo hafuufaa hin dhufu. Anaan baay'ee na dhiba bara sana nuni amma lafti bari'ootti nu cinqa bakka galgala kitaaba adda addaa dubbisnee sagantaan keenya keessummaan keenya eenyudha. Sana irratti nama saayinsiitti taanaan dhimma saayinsii irratti waan baay'ee sarchi goonee itti qophoofnee aadaa irratti taanaan immoo waan baay'ee nama gaafannee waan tokko dubbisnee barreessinee amma baree gibbii sana dallaa sana gallutti baay'een dhiphanna turre jechuun beekamtiidhaaf yookaan qarshiidhaaf tun ta'in intarastiidhumaan ogummaa keenya waan jaallannuuf akkasitti hojjetaa turre. Kanaaf hojiin keenyas yeroo dhangaa hojjennu waaqayyoon agalatu baay'ee bareedaa ture. Nama baay'eetu dinqisiifata, nama baay'eetu nu hordofaa ture. Innaa hojiin bifa waan qabaatteef duwwaachuun ta'in yaa footoojenikii taanaan nama biratti daftee jaallatamu ni mala ta'a. Garuu wanti guddaan ilaa kun dubbatti waan bari jechuu barbaade. Sagantaa ati hojjettutu akkati jaallatamtu si godhama. Naa hojiin baay'een hin hojjetama amma hin hojjetamne yaadan ganaadha nuti hin hojjenne gara fuulduraatti kana caalaa hojjechuudha. Atis hawaasa keessatti beekamaadha. Hawaasni hundumtuu si beeka. Inumaayyuu namni televezyiinii manaa hin qabne reediyoo manaa qaba waan ta'eef Taaddaleen eessattuu beekamaadha. Isin lamaan gaama beekamtoota hawaasni isin beeka. Gaafa karaa irratti adeemtan gaafa karaarra waliin deemtanii tarii fuula hawaasaa akkamittiin agartu fuula namoota kana akkamittiin argattu achi as deebitanii immoo jireenya hawaasummaa keessatti maal fakkaattu? Egaa namni miidiyaa irratti beekamu gaafa alatti argu namni kan rifatu faatu jira kan si argee si dubbachuu barbaadu kan suuraa si wajjin ka'uudhaaf si gaafatu jira wanta adda addaatu jira. Jireenya hawaasummaa irratti immoo akka gaarii jirredhee yaada jireenya hawaasummaa irratti ani akkasidha abbaan ni himatu yookaan hiriyaatu sirraa dubbata yookaan nama si beeku sirraa dubbata garuu jireenya hawaasummaa cimaa qabna. Gammada namni baay'een Oromoonni baay'ee bakka jechuun isin lamaan wal fuchuu keessaniin baay'ee gammannaa yeroo nu argan akkasitti nuuf ibsu namoonni baay'een. Egaa kanuma amma fakkeenyaaf wayita isin bakka tokko bakka biraatti deemtan fa'aa attentionii qabatanii waan biraatti ariifattanii wayita deemtan fa'aa namni isin dubbisuudhaaf isin arguudhaaf isin argeefaa kan dhugaan seeneefaa jira. Tarii yeroo akkasii sana miira namaa wajjin miira namaa qabbaneessaa gaaffii namootaa deebisaa hojii ofii immoo bakka ofii galmaan ga'u irratti tarii mudannoo isin mudate jira kan jedhu asumaan akka kaasnuuf jedheen yoo jiraate. Anni obsa qaba kanarratti nama dubbisuu namni gaafa garaa irratti isa dinqisiifatan yoo dhufanillee haalli inni ittiin tiriit godhu baay'ee namatti tola obsa qaba sirriitti hin dubbisaa hin galateeffata hariiroo gaarii qaba nama wajjin hidhee yaadaan amma isaan ga'achuun. Ati somaan jirtu. Somaan jedhu garuu dinqisiifataa baay'ee kan na rakkisus hin jiru. Magaalaa Finfinnee kana keessatti dhalattee guddattee naannoo Qaaqee Qaallattiidha. Garuu walalooniti yeroo baay'ee kanatti fayyadamtu walaloo hawaasaati. Inni kaanis akkuma jirutti ta'e jechuudha. Magaalaa Finfinnee kana keessatti afaan Oromoo dubbatanii afaan Oromootiin waan hawaasaa kana dhiyeessuun haafuuti afaan Oromoo dubbachuun iyyuu yerichi yeroo rakkisaa ture bara ati keessa turte keessa jechuudha. Akkamitti waan kana dandeessimee kana nutti? Jalqaba gahaan magaalaa keessatti dhalatee guddate akkuma jettu isaaniif eenyuun galateeffamuu qaba yoo ta'e maatii kiyya galateeffamuu abbaa kiyya haadha koo akaakayyuu kiyya sekkootiya isaan afaan kana malee afaan biraan haasa'an yoo alatti gabbaan amma ta'e walii galu namaani ispeeshaalii abbaan kiyya badaa miti haati koo sirriitti hin haasofti garuu mana keessatti maatii wajjin kan nuti haasofnu afaan Oromooti. Kanaaf sun anaaf carraa ta'e kan aadaa kiyya beeku kan afaan koo beeku. Egaa kanafee tattaaffii kiyya waan aadatan jaaladha.
Kanaaf wanni aadaa sun uummata kee eenyummaa kee ibsa waan ta'eef achirratti yeroo balleessuun barbaada. Anas kan na hawwachisa waan ta'eef sirratti fokas godhee hojjedha. Seenaan kee biiftuu Oromiyaa miti? Tu biiftuu Oromiyaa hin galiin dura mee nu taphachiisi maal ture? Isa dura maalirra turte eessaa bakka sana geesse? Kan hin jalqabe ijoollummaa kiyyarraa ka'een nama mana barumsaa ture. Sadarkaa tokkoffaarra gaafan turu sagantaa muuziqaa irratti kan taalantii qabu kanan bareessa achitti. Namootiin gaafa namni kubbaa taphatu yookaan yoo fiigu harka rukutaniif cimaadha. Warra garee keenya keessatti immoo nama muuziqaa sirbu'an namni baay'een na jajjabeessaa ture. Sana boodan gandarratti baandiin dhaabbatee achitti sirmaachan ture. Sana booda naayit kilabii jechuun Qaallitti Gannat Manaafashaa jedhamu jira. Achittan of bare kan muuziqaa sirriitti sirbuu danda'u achitti mirkaneeffadhe. Achitti nama nu leenjisu ture. Koloneel Lammaa Damissoo jedhamu. Isaantu waa'ee muuziqaa solfeejoo maalii kan nu barsiise. Lammaffuu fi kamisa muuziqaa baranna. Sanbatatti naaf sanba guddaa immoo hin sirbine. Achirraan ka'ee beeksisni bahee osaan beeksisni aadaa fi turizimii Oromiyaa baasee gara beeksisuutti dorgommii ture. Dorgomee gara nama 500 ta'a. Achi keessaa nama 5 immoo 6tu barbaadama. Akka Finfinneetti? Akka Oromiyaatti nama 9tu barbaadama. Akka Finfinneetti nama 3tu barbaadama itti fakkaate. Isa keessaa tokko carraa argatte? Akkamitti nageesse wantichi? Beeksisatu bahee nama natti hime. Warra baandii sana keessatti hirmaatutu natti hime. Naa beeksisni afaan Oromootiin sirba, afaan Amaaraatis, afaan saba biraatis nan sirba kilabii keessatti egaa intini ta'uu qabda. Waan baay'ee sirbuu qabda malee qooqa tokko fagni. Afaan Oromoo akka gaariitti akkan ani sirbuu nama beeku tokkotu beeksisni baheera maaliif achitti hin dorgomne naan jedhanii. Baandii poolisii federaalaa keessatti bees gitaaraa taphatu maqaa isaanii yaada Obbo Abbabaa jedhamu. Obbo Abbabaa jedhamu isaantu natti hime. Dhufee gaafan galmaa'uudha gaafadhu namni galmaa'ee guutee bakka guullee irraatti guyyaa isaatti hin dhufne naan jedhan. Kadhadheen galmaa'e. Xumurratti galmaa'e. Sana booda egaa calallee hedduutu ture. Sana keessa darbeen nama 500 keessa nama 3tu darba ture. Ana Taamiraat Dastaa fi Taafarraa Abbabaa biiftuu keessa jirti. Musadiin carraa arganne. Gaafa achitti darbite sana namni weedalloof walaloo sii kennee Biraanuu Zeenaa akka ta'e odeeffanneera. Sirba gaafa sana ittiin dorgomte darbite sana yaadattaa? Sirban ittiin dorgomee darbe sirba Getaachoo Hayilamaariyaam. Bisa geerarsa. Inni geerarsanii isaan dorgome. Sirba 3 moo 4 tokko sirba tokko faanii miti. Adda inni zuurii qaba waan ta'eef keessaa tokko. Tokko kan Getaachoo Hayilamaariyaam tokko sirba Shawaa. Waan keessa ogummaa garaagaraa qabdu ati gaazexeessituudha. Inni weellisaadha. Tarii ogummaadhaan wal gargaartanii yookiis itti walalootti. Illee amma waan walaloo kenneef hin beeku. Walaloo sirbaaf ta'us barreessee hin beeku. Gara fuulduraaf garuu na yaala jedhee yaada. Walaloo kitaabaaf ta'u garuu qopheessaan ture kanaan dura jechuudha. Baay'een jaalladha walaloo dubbisuus barreessuunis natti tola. Gara fuulduraaf kitaaba walaloo tokko nan maxxansiisa jedhee yaada yoo rabbi. Akkam oduu si barreessite hawaasa gargaaree? Inni daawwattee beektaa garuu dhaggeeffata jetteetti. Barreessuun isiitti dhaggeeffata jechuudha. Lakkinaa barreessee hin beeku. Oduun yaa faaktiidha ka jechuun. Naa galeera. Qophii bashannanaa irratti yaada naa kennaa ture jechuun sagantaa ayyaanaa hin qopheessina turre yeroo baay'ee sanarratti jechuun waan baay'eedhaan na deeggara. Baandii guutuu naa dhiyeessuudhaan ispoonsara barbaaduudhaanis ta'u maallaqaanis baay'ee kan na gargaaru isa ture. Indoom ispoonsarri konni guddaan isadha. Galateeffachuun hin barbaada. Sanarratti baay'ee na deeggaraa ture. Barruu yoom jedhamtu? Qopheessaa turte. Barruu afaan Oromoo kan jalqabaa ture yoom riskii isaa fudhadhee qopheessaan ture. Yoom irratti waan baay'eetu jechuun artikilii baay'eetu barreeffamaa ture. Aadaan tiraanspoortii, intarviiyuu kan artistootaa waan baay'eetu jira ture. Jalqabbii irratti gaariidhuma ture. Gurgurtaan isaas homaan jedhu garuu deemee rakkoon ispoonsaraas nama beekamudha. Tokkoffaan isadha. Lammaffaan immoo nama amdii sana irratti barreessuu argachuunis ulfaataa ture.
namoota na gargaaran baay'een ganne akkan barbaadetti jechuudha. Yeroo ati hojii tokko jalqabdu namni waan baay'eedhaan chaalenjii gochuu barbaada jechuun direct hojiidhaan kan si dorgomu hin jiru. Yeroo ati hojjettu kan si deeggarus hin jiru. Waan baay'eedhaan maqaa balleessuudhaan waan ati hin beeknedhaan karaa adda addaatiin chaalenjii godhanii akkati hojii sana keessaa baatu si gochuu kan barbaadan baay'eetu jiru. Waan baay'eetu nama mudate sanarratti ani har'a dubbachuun barbaadu. Baay'ee jechuun intarastii guddaadhaan hamilee guddaadhaan jalqabeen ture. Isatu iyyuu baay'ee na gargaaraa ture maallaqaan akkasitti hojjetaa ture. Namnis na gaafachaa ture. Ijoolleen baay'een yuunivarsiitii keessatti gurguramaa bakka adda addaatti gurguramaa ture. Fedhiidhaan warri barreessuu barbaadanis hin jiru turan ijoolleen. Garuu waan baay'eetu na mudate baruu sanarratti akkam barbaadetti hin deemne. Ani maallaqaafis hin jalqabne hin jiru baruun afaan Oromootiin yeroo sana kan barreeffamu maaliif hin jiru jechuun aadaadhuma beeksisuudhaaf intarastiidhaan jalqabeen ture. Amma ta'e deemtee dhiiftee? Amma ta'e deemeen ture.